eegee haasa hin barbaadu. Sabboontu immoo achumaa teessu. Akkuma kabajamteetti mana ishee haa teessu. Anillee akkuma kabajametti mana koo taa'a. Isheen barbaadu. Isheen garuu nan dhufaa. Natti dawwalti. Maan ishiin amma immoo jiraatti fayyuu na himachuu dandeessi waan ta'eef. Safuudha rabbi namaa baasu. Keessummaa mana namaa dhufte. Akkamitti namni bayi mana kootii jedhee ari'ata. Fayyoo maaltu mudate. Ajaa'iba kun. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdanii nagaan qaba galata rabbii bakka jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu. Egaan kabajamtoota furdatoota koo akkuma viidiyoo fayyoo tirraayis argine akkasuma immoo sabboontuun illee komii isirraa qabdu viidiyoo isiitiin argisiistee jirti jechuudha. Guyyaa kaleessaa fayyoon viidiyoo gallakkistee turte har'a immoo sabboontuun gallakkistee egaa dhimma garaagaraatiif akka mana ishee dhattee isheen fayyoon immoo mana isheetii ari'attee baastedha. Safuudha Oromoo waan akkanaa hin qabu. Oromoon gaafa namni dhufee bishaan gaafatee dhadhaa cuubata naqee namaaf kennaa. Aannan naqee namaaf kennaa malee bahi mana kootii jedhee gadi ari'atu garuu fayyoon maal akka taate hin beeku. Egaa akkuma kana dura dubbatamaa turetti sabboontuun kana dura balleessi isiin qabdu tokko illee hin jiru. Akka isaan walitti deebi'anii araaramaniif egaa namni hojii keessatti waa baay'eetu dubbatamaa, waa baay'eetu jedhamaa, waa baay'eetu godhamaa. Gaawaan yuutuubii kana akka hojii ta'e hundumtuyyuu hin beekaa. Egaan amma immoo ishee wanti isheen dhaqxeef waan biraati jechuudha. Fayyoon immoo akka isheen achi dhaqxu hin barbaanne. Bargixi namni akka ittiin dhufne jibbuun yookiin immoo namni akka ittiin dhufne barbaadu dhabuun dhimma isiiti, mirga isiiti jechuudha beektanii. Namni tokko immoo yoo babbaay'isee sitti dhufe illee si nuffisuu danda'a. Immoo ammas nama kana nama tokko faana erga immoo dhiifama waliif goote dhiifama garaarraa dhiifama waliif gochuudha malee garaa duuba dhiifama waliif gochuun sirrii miti jechuudha. Maaliif namni kun yoomumallee garaan isaanii walitti hin ta'u. Waanuma hamaa yaada jechuudha. Yeroo hundumayyuu namni kun garaarraa dhiifama waliif hin goone taanaan walirratti waanuma hamaa yaada. Waan gaarii waliif hin yaadu. Otoo inni tokko waan gaarii yaadu inni kun immoo waan gaarii yaadu jechuudha. Jechi isaaniillee wal faallessa. Hojiin isaaniillee wal faallessa. Wal faallessaa deema namni kun jechuudha. Waliif yaadaa hin deemu. Namni tokko immoo nama ta'ee erga uumameen booda dhiifama erga waliif godhee immoo dhiifama garaa qulqulluu dhiifama waliif gochuu qaba. Mucaan kun immoo akkuma beekamu gaafa waan kana hojjettu akka isaan walitti deebi'anii fi namoonni baay'een namoonni waa'ee kana irraa beekan hin jiru. Shira biraa qabaattee osoo hin taane yookiin immoo jiraa faana jiraachuu barbaaddee yookiin immoo haadha manaa jiraa taatee jiraachuu barbaadde yookiin jiraattee heerumuu barbaadde osoo hin taane sabboontuun akkuma inni araaramee raawwate isheen isatti araaramtee walitti deebi'anii fi shira kana hundumaayyuu immoo kan fide tokko isa mataa isaati. Isheetti deebi'uu barbaade ammas immoo deebisee yaada keessa ishee jiru akka isaan walitti deebi'anii araaramaniifidha. Namni kamiiyyuu immoo jireenya kana dura fayyoon amma kana dura jireenya godhattee yookiin immoo gaa'ela godhattee jirti yoo taate gaa'ela godhattee ilmoo kana godhachuu dandeessi. Gaa'ela malees immoo ilmoo kana godhachuu dandeessi jechuudha. Ilmoon uumamteetti bakka. Kalaas waa'een ilmoo kanaa amma uumamteetti jireenyi karaa fuuldura isheetis immoo haati isii dhufteeti harka qabdeeti mucaa kana jiraatti kenniteerti ilmoo keerraa gargar hin baasin jetteenitti. Innis immoo ilmoo koorraa gargar hin baasu jedhee waadaa galee ilmoo tana fuudheera. Waan ilmoo isaarraa gargar baasu miti waan ilmoo isaatiif godhe isee tanaafis hin godhaafi. Ilmoo isaa barnoota barsiisa taanaan isee kanallee hin barsiisa. Ilmoo isaa dhala isaa sanarraa gargar hin baasu jechuudha. Kakuurraa akkuma haati jetteenitti. Har'a immoo as deebisee raawwatee waa'ee kakuu waa'ee mucattii isii sanaa jechuudha. Waa'ee meetii diqaalaa dhalee dhaluu baadhee maasii galtee isa kaleessa dubbatame har'a deebi'anii haasa'uu jechuun dhiifama gochuun sunuyyuu gara duuba jechuudha. Dhiifama hin goone jechuudha. Fayyoon akkuma argitanitti fayyoon sabboontuudhaaf akka dhiifama hin godhinitti ani jiraan akka manatti naa deebi'uu fi akka nageenyi mana kootti bu'uu barbaade malee ishee faana isheedhaaf dhiifama gochuu hin barbaanne jette. Sababni kana hundumaayyuu akka inni manatti deebi'u akka isa faana isaaf dhiifama gootee
inni manatti sii deebi'u kan taasiseeyyuu eenyudha? Sabboontudha jechuudha. Sababa sabboontuun diraamaa kana hojjetteef, sababa sabboontuun jiraa faana argiteef malee ati Fayyoon jechuudha. Kaleessa dheengaddaa argaatii turree, si hordofaatii turree, waan hundumaa gara sooshaal miidiyaatti nan fixadha jettee mitire. Akkuma jettee yoommoo jalqabaa kaasee hanga dhumaatitti kunoo sooshaal miidiyaadhumatti haasa'aatii jirta. Sooshaal miidiyaatti mul'isaatii jirta. Maaliifiini odoo gaafa hammaan takka sirra geesse siifis hin dubbatama jechuudha. Sooshaal miidiyaa kanarratti waan isa hamaa hojjetes isa gaarii hojjetes gargaruma baasee dubbatamaafi. Inni dubbatu kunis namaaf ilaalcha isa gara kanaas isa gara sanaas ilaalee dubbata malee akkasumaan lafaa ka'ee hin dubbatu jechuudha. Sababni isaa maali nama waliin jechuudhaaf deemu odoo sabboontuu fi jiraa wal biratti arguu baattee Fayyoon akka jiraa faana hin araaramne waa'uma araaratuuyyuu akka isiin hin dubbanne ifaan ifatti mul'ataadha jechuudha. Waanuma jiraa fi sabboontuu wal biratti mul'ataniif maraattee abidda qabattu dhabdee haati akka biyyarraa dhufan taasistee akka isaan akka walitti deebi'an akka araaraman taate jechuudha. Kana mucaan kun galateeffamuu qabdi malee akka sareetitti mana dhattee dhimmi isiin dhatteef dhimma biraa. Isiin immoo kan itti kaastee itti dubbatte akka namaatuu bilbiltee fi raawwattee dhufaa tanan jira jetteeni dhatte. Viidiyoo si yoo dhuftee mana keetti waraabbatte maaltu sirraa hir'ata? Viidiyoo ta'e miidiyaa ta'e kan sa'aatii 24 irra ooltu kanadha. Miidiyaa haaraan hin jiru. Kanuma ofii keetii ati irra ooltu kana jechuudha. Miicayyoon kun dhuftee raawwattee yoo viidiyoo si biratti waraabbatte, yoo si waliin viidiyoo hojjette, yoo mana keetti viidiyoo waraabbatte maaltu sirraa hir'ata? Maaltu sitti dabala? Humtuun hir'atu, humtuun dabala. Haa ta'u malee ishiin iyyuu kan dhufteef dhimma biraati. Waa'ee akkaawuntii bilbila irratti fayyadamuu akkaataan ishiin dubbataa jirtutti jechuudha. Akkaawuntii bilbila irraa fayyadamuudhaaf yookiin immoo maallaqa waan ta'e dabarsuudhaaf inni naaraa bulook ta'ee isa hin beetti isiin akka naa argisiistu jedhee tanaan dhaqee malee ani dhimma biraatiif hin dhanneette. Ergaa namni kun gaafa mana namaa dhufu dhimma maal barbaadde maal rakkattee dhufte odoo jedhee nama hin gaafatin xaphedhee namatti ka'ee raawwatee maa mana kootti dhufte kaleessa diqaalaa dhalte naan jette kaleessa kana siin jette akka nama tokkottuu dhiifama ol gaafattanii akka namaatittuu mana keetti dhufte lukarratti si kuftee dhiifama si gaafatte ati intala namaa miti ati intala Oromoo miti kabajan beektu maal jechuudha. Ani dhugaa baay'ee naarsite Fayyoo baay'een jaalladhaan ture garuu dhugaa gaafa ishiin akkana gootu maaliifin intalli Oromoo takka namni tokko akkana naman godhu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Ba'uunat በጣም ነው አዘንኩሽ ጌታ baay'ee tokko sitti yaaree baay'een sitti gadde dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee na gaddisiiste Fayyoon dhugaa.